Ashaamar kafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan hundaatti nageenyi keenya isin haa qaqqabu isiniin jenna. Kun sagantaa isin hawwiidhaan eeggachaatii jirta. Qophiin tarkaanfii shoo eegaleetii jira. Egaa har'as Finfinnee keessaa Birbirsa Goorootti argamneetii jirra. Bakka argama siidaa Magarsaa Badhaasaa. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya akkuma dameen jettee kan nuti argamnee jirru handhuura Oromiyaa Finfinnee, handhuura biyyattii Itoophiyaa Finfinnee, handhuura keessumaa gamtaa Afrikaa Finfinnee irratti argamna. Akkasumas akkuma dameen jettee Abune Phexros jechuun kan beekamanii maqaa kiristaanaati gaa. Sunillee maqaa isaanii gaa maqaan Magarsaa Badhaasaa jechuutiin beekamu. Akkuma jettee barri isaaniillee dubbateertaa kan dhalatanii guddataniif gaa magaalaa Fiichee gara Salaalee kanattidha. Egaa Magarsaan Badhaasaa seenaawwan bohaarsoo, seenaawwan ajaa'ibsiisoo fi dhaloota baay'ee kakaasan seenaa gootummaa hedduu dalaganiitu jiru. Hayyegaa qophiin tarkaanfii shoo akkuma beekamu aadaa, seenaa, duudhaa fi dinagdee uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetu akka ta'e ni beekama. Har'as egaa kanumaaf handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti argamne waa'ee siidaa Abune Phexros yookaan Magarsaa Badhaasaa isiniif kaasaatii turre. Egaa qophiin tarkaanfii shoo sagantaa isaa eegaleetii jira. Hanga xumura qophii keenyaatti wajjin taana affeerraa keenya. Yeroo walalootti dhaagaa. Oromoo na dhagahi qomo nuyi faaraadhaare rakkoo reefuu barree wal faana gidiraa albaayyee nagarree wal faana gidiraa albaayyee nagarree bubbeen yoo ammaates tulluun iraasaaree shirroor maadanatus addaan nu baasaaree shirroor maadanatus addaan nu baasaaree har'a inee galleem durirraa kaasanii nu nyaachuu barbaadum addaan nu baasanii nu nyaachuu barbaadum addaan nu baasanii goyyoomsaaf shiroor maaf ma'uu dadhabnaa ilaamee Oromoo gamna tahuu qabna Oromoo kobbolee na dhageessaatiru kutaadhaaf amantiin barmeeqa nu hiruu waliin qabna nuti biyyas ta'e dhiigaa ta'uu qabdi dubbiin akka gaaf shinniigaa waliin qabna nuti biyyas ta'e dhiigaa ta'uu qabdi dubbiin akka gaaf shinniigaa amantiin dhuunfaadha waliin kabajna Oromummaan waloodha nuti waliin qabna yoo amantiif kutaan Oromoon wal dhabe maal nuun jedha goonni waloof lubbuu dhabe maal nuun jedha goonni waloof lubbuu dhabe ilaamee saba koo nyaannaan harki harka baay'ina alagaan ittiin nu sodaatu dhabnaa laataan shakkaa baay'ina alagaan ittiin nu sodaatu dhabnaa laataan shakkaa akka kun hin taaneef kan furmaata ta'u shiraddaan nu diigu dhiisuudha dhagahu maaloo yaa Phaawulos maaloo yaa Faaxumaa abdiin Oromiyaa beeki anaaf si huma Muhammad na dhageessa atis yaa Waaq jira harmeen nu maleessaa qabdii dhala biraa harmeen nu maleessaa qabdii dhala biraa ilaamee Oromoo dhiiga koo martinu shira ormaa hubannee fagoottaa harginu nun goyyoomsinsichi wal fakkeenya kaaku ijumaan ilaallee beeknaam daaraaf daaku nun goyyoomsinsichi wal fakkeenya kaaku ijumaan ilaallee beeknaam daaraaf daaku. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin tarkaanfii shoo egaa akkuma itti fufetti jira walaloo keenya hordofnee walitti deebineetii jirra. Egaa walaloon yaada nama hedduun yaada isaa ittiin ibsatu akkasumas miira isaa gadda isaa fi gammachuu isaallee walaloodhaan ibsata. Qophiin tarkaanfii shoo egaa walaloo keenyatti akka gammaddan shakkii hin qabnu mee gara qophiin tarkaanfii shoo akkuma maqaa isaa tarkaanfatee handhuura Oromiyaa handhuura biyyattii handhuura gamtaa Afrikaa kan taate Finfinnee keessaa keessumaa naannoo Birbirsa Gooroo qe'ee egaa Tufaa Munaafaatti argame qophii isinii dhiyeessaa jira. Isaan keessaa egaa waa'ee Magarsaa Badhaasaa muraasa isiniin jenneetu jira. Magarsaan Badhaasaa egaa bara yeroo mootummaan illee Haayile Sillaasee gatee yeroo fincila yookaan Giraaziyyaanota Xaaliyaanii baqatee illee gara biyya Oromaatti deeme ani biyya koo gate biyya koo dhiisee hin deemu jechuudhaan gara Salaaleetti deemuudhaan dargaggoowwan kakaasuudhaan fincila Xaaliyaaniidhaan godhaniin egaa bituu fincila kanarra jiranii gidduutti Xaaliyaaniidhaan booji'amanii sanii booda gara Finfinneetti naannoo argitan dudduuba kana adda ba'aa bahi kanarratti egaa uummata bakkeetti yaasiiti uummata kana uummata Xaaliyaaniif bitamaa harka kennaa jedhiitii isaanii amansiis jennaan tolee rakkoo qabu nan amansiisaa
uummata kana walitti naa qabaa jechuudhaan dudduuba keenyatti iddoo siidaan isaa dhaabate kanatti uummata yaasee uummataan akkana jedhe innis nama keenya miti lafti keenya illee akka giraaziyaanotaaf hin bitamne ajajeetiin jira jechuudhaan egaa fincileeti jira kanarraa kan ka'e murtoon ajjechaa murtoon du'aa yeroo sanatti iddooma tokkotti egaa kan itti murtaa'e. Egaa seenaa isaaniirraa waa hedduu akka barattan akkasumas dargaggoonnis ta'ee namoonni guguddoon seenaa isaanii egaa hin bitamnu jechuudhaan akka du'atti illee duunitti murteeffame kaasneetii turre. Egaa qophiin tarkaanfii shoo seenaa kana duraan ture egaa baasee isinitti mul'isu akka ta'e ni yaadatama. Ammas egaa dhangaan keenya akkuma itti fufetti jira. Egaa dhangaa qophii tarkaanfii shoo keessaa tokko kan ta'e diraamaa aadaa, duudhaa, seenaa, dinagdee fi siyaasa uummata Oromoo irratti kan hojjetu diraamaa gabaabaa qophii tarkaanfii shoo isiniif qabatee dhiyaateera. Ammas turtiin keessan irratti safuu isaa laallatee dubbata. Aadaa isaa laallee kabajeetti dubbata. Si galte ila innaa hejjetu illee laallatee ejjeta. Innaa laga ce'us laallatee laga ce'a. Laga ce'a jechuun immoo si galteetti miti? Kanaafuu Oromoon isa dhugaatiif abbaan fe'e waan fe'e haa jedhu nuunis haa jedhu waan barbaades haa jedhu nu hin jaalatamna malee hin jibbamu. Kanaafan sitti si waan madhee kun har'a amma waadaa gootetti narraa fudhattaa kanaan booda dhaloota si duuba dhalachaa deeman kan dhaloota si jala jiran kan obbolaa kee ammaanis har'a dabarsee sitti kennu kan qabeenya nama fuudhee sitti kennu kan akkuma qabeenya kana ani amma fuudhee sitti dabarsutti kan maatii hin eegda kan ollaa hin eegda kan naannoo hin eegda kan biyyaa hin eegda sanaan booda kan si biraa bahus akkasumatti kan biyya isaa seegaa kan Oromoof Oromummaa isaa sin eegaa jechaadha. Isa dhaggeeffadhu. Marga kaawwani margi akka dhaloonni akka margee lafti biqilee akka jiraatudha. Si galtee dubbiin daraaraa kaawwani dhaloonni isaa urgaa akka afu. Kan dhagaan immoo akkanatti naa doochu jedhee kakata. Daara jechuun daaraa naa godha. Kana keessa Oromoon kakaa kanaafuu otuma du'e hinatusi hin sobusi yoo hates yoo sobee sacha dhaqeete ani kana godheera jedha malee akka sana sobee kakateetoo cubbuu ofitti fuudhee manatti fuudhee dhalootatti fuudhee hin galu. Garuu kanaafaniyyii kana sodaa kanaafan kana sitti muufan. Kan kanan goone taanaan inni har'anii akkanatti sitti dabarse kun bishaan obboo keessaa gadi nam'e ta'a jechaadha. Yaaddeen abba. Kana yaaddeenati maaf yaaddofta yaaddoon baay'ee siiti. Naa guddaa. Ila beeyi. Ani yaaddoon kennaa gala abba. Akkasi gash ila. Yeroo hunda akkati yaaddoftu beeka har'a dubbattee malee kanaafiyyuu. Icciitiin sun ilammoo waan hunda keessa immoo gosh immoo ila waan hunda immoo abbaa kooti miti. Amma maattee eegeera ammas immoo nan eega. Ila immoo isa mana masitti dubbadhu kan argite miti. Icciitii jechaan kanuma. Icciitii kan immoo guduunfiiti. Akka kun durii warri keenya no keessatti guduunfan yookaan mudaa'ee keessa kaawwan dhoksan kaa'an hin jiru miti. Icciitii kana akkasumatti ukkaamsii qabiiti dhaloota keetti uummates akkasumatti dabarsita. Qabeenya waraabameen dhumne lafa keessaa qabda. Dacheerraa qabda. Qilleensi isaa gaariidha. Waan hundi isaa amalli isaa sabni isaa amalli isaa gaariidha. Kanaafuu sabni kun akka salphaatti kan laalamu hin addunyaa keessa hin jiru Oromoon kana beekta. Addunyaan ila haadhinnaatota isa biyya kanaan laalta malee biyyuma alaa keessa Oromoon gara miliyoona 20 waliin jira ta'a. Kana sittan hima gurbaa dhageesse ija jaalatamuuf Oromoon achi keessa ta'a. Akkuma naqeen akkuma asii kanatti isa sanas wajjuma jaalateetu waliimaan jiraata. Jabaadhuuti egaa kuni waan guddaadha. Amma ni gammadeera. Baay'ee sittis gammadeera sittis booneera. Oromoon waggaa 80 olitti hin soorama malee hojjaa biraa keessa yookaan amantiis ta'e yookaan immoo bulchiisas ta'e keessa kan galle kanaaf anamma waggaan koo gara 80tti waan dhiyaateefan dafee tanan kanarratti kanarra dhufee sitti kennee amma kanaan boodani sooramaadha malee si gorsaas miti. Akkattan sin guddisa kanatti immoo deebifteet immoo deebikoo situu beeka waan hojjettu. Lakka kanan jedhin abba. Isaan dubaraas isaan dhiiraas akka haala saayinsii ammayyaatiin baratan. Baratanii nama barate malee nama of beeke malee namni hin baranne waan of eemaan ta'an
mirga isaallee kabachiifachuu hin danda'u waa tokko wanno jechuu hin danda'u. Oromoon garuu innaa baroomsi hin jirreeyyuu kan si ajaa'ibu innaa baroomsi hin jirre jechoota baay'ee qaba. Seenaa baay'ee dhalootaa dhalootatti kan darbaa dhufe sirni gadaa kun har'aa namoonni waan baay'ee jedhanii akka harca'ee afu taasisame kanaa miti addunyaa keessatti kan ittiin addunyaan beekamte addunyaan iyyuu deebistee dimokiraasii kan fudhatte har'a Ameerikaan abbaa biyya dimokiraasii addunyaa kan jedhamtellee kan nurraa fudhatanidha. Kanaaf yaa gurbaa dhageesse Afrikaa keessatti akkati beekamtee Maandeellaa jedhanii waaman beektamiti Taaddasaa Birruu barsiise beekan. Kana Oromoodha kan barsiise. Taaddasaa Birruu tasitti barsiise dimokiraasii kenneefi asii fuudhee galee ati yaa Maandeellaa ati warra adiirraa bilisa baata ani immoo warra gurraacharraa waggaa 100 illee bilisa ba'a jedhe. Ani kanaaf yaaddeetan lafa jala fuudhee sitti kenne. Kunoo kana dimokiraasii akkanaa qaba Oromoon har'a kana ifa baaseen sitti jecha Taaddasaati kun beekadhu ishii Taaddasaa Birruu. Kanaaf amma maal goota gaa ijoollee si duuba jiran kana obbolaa kee dura yoo ati obbolaa kee kunuunsitee qabdeeyyi yoo obbolaa kee jaalattee akkuma nama si qabu kanatti qabdeeyyu sanaan booda immoo warra ollaa kee sanaan booda immoo deebitee naannoo kee sanaan booda immoo Oromoo kee kanaan booda immoo kan Oromoo jinjiraatu hundas akka Oromootti ilaaluu qabdu. Kana yoo ta'u immoo warra immoo suma wajjin taa'ee si fakkaatee si basaas of eeggadhu. Ogee eeggadhu ishii waan baay'eetu jira. Sobanii sitti dhufanii akka waan baay'ee keessa sin galchine kana sirriitti of eegi. Oromoon wanti guddaan icciitiinsaa kana. Maaliifin icciitii keessa isaaniitti hin himini laadhuu fi obaasii sanaan booda Oromoonuu yaadayyuu waan nama waan na barbaadu hin qabu kadhaas hin beeku. Inqiraashitti naqee karaa. Akka dura konkootu qoraan babbaqasiitiin babbaqasii lafa ta'etu la. Akka foonii cicciranii fannisaniiti ciccirtee fannisti. Ikonoomii biyyaa, ikonoomii mataa, ikonoomii maatii kana sanan jennee. Asiimmoo siin galchitanii. Eessa deemtu? Namicha sanuu rakkise sana. Qabsiitii fakkaata keessi keenya. Annan argadhaan ila kanumaanan mataa isaa gosaadhee lafa buusee garaa saalaa kanaan katti qotee kan awwaalas akka hin dammaaree asumaan deema miti asumatti eeggannu amma yoo mitti guban ni jirtu gosaadha haadholii meeqa karaa makararra darba asumatti Lila. Danili. 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 Makan biji nama apa? Makan. Misalnya? Namni umur ada dari dulu sana bareedu. Makan. Dhugaan terreemas. Maal jedhamu hojii bakka isa kooti. Dhugaan. Dhugaan maal si fuudhe dhugaan sun jiru. Waan itti qabdaa qabu. Maal taate maal si dhugse maal qaba dhugaan inni maal si fuudhe dhugaan. Nagaadhaati. Amma waan turre sagalee isaas nageenya isa bukkeeti. Namni tokkittiin ture qofaa kun ture maal taateeti. Bunan si danbisaa jiran kunoo.
Maal taateeti gidduu kanaa baay'ee jijjiiqa maal taateeti? Waan ta'udha. Dhibeen koo dadhabee hojjedhee akkanuma namni waan gaarii hojjetu. Tokkummaa icciitii koo hunda sitti hime waan hundumaa naaf raawwattu jedhee yeroo hundumaa obsee sin eegen dadhabe. Kuma 500 miti ani birrii 5 dafqa kun akkatti xab godhatanii fida. Waan guddaan ati yaada kee jijjiiruu keetii malee waa'ee turiskeetii miti waa'ee burqaa miti waa'ee jawaa miti warra kaaniyyuu olloota keefiyyuu hin darbaatin jechaan jira. Maal taate maaltu si mudate maal taate kun jireenya gaarii jiraachaa jiru. Nagaa qabna. Fayyaa guutuu qabna. Maal? Waan nyaatamu hin jiru. Jira maal si fidu? Wanuma jiru naaf waan gogaa wayyoo jaalas. Nagaa kee maatti dhiqatame? Dhiqatame. 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 Nagaa kee maatti? Waan mataa fitta dhoksite malee mataa fitta. Nyaattoon ati nyaattu yoommoo nyaattee yoo hojjette yoo nyaatte maal naa fidde maal naa fidde Nyaata akkasa jaallattu kun ashabatti baay'ee maayini Olis jechaa jira maal taate Maanni natti maal ta'e maaltu bade maal foon maaliiti? Foon maaliiti? Foon namaati. Foon namoo isaati. Foon nama akkamitti nyaatama maal taateeti? Foon namaati. Kun immoo foon horii miti. Maal na nyaachisaa jirta? Foon nama akkamitti nyaatama si dhukkuba baay'eeti? Waan isaa maal inni? Maaltu bade? Bishaan maal naa kennite? Bishaan maaliiti kun dhiiga dha malee? Akkamitti dhiiga naa kenna? Dhiiga maaliiti jigee argamu bishaan miti kuni? Maal dalile waan isaa wallaale waan gochaa jirtu maal gochaa jirta? Si dhukkubeera Maal ta'e dhukkubsa? Na gadhiis maal ta'e dhukkubsadha? Maalli bishaan argaa akkamitti dhiiga sii kenna? Maal ta'e biyya isaatti bishaan foon namaa nyaata. Mana yaalaa deemu qabdu. Maal narratti Mana yaalaa deemu maal ta'e dhukkubsadha? Maal narratti akkamitti kanaa dhiiga jettaa? Dhiiga dha malee narratti miti namni dhiiga dha. Dhiiga dha itti dhangalaasa. Maal ta'e? Waan ho'aa jiraate naaf hidi. Waan ho'aa jiraate naaf hidi. Buna si fidu? Hanoo jiru naaf hidi. Kaasuu kan? Kaasi. Maal waansaa? Maal gochaa jirti? Nama ajjeesisee waan ishee fuudhee isheenis ijaana waa jirti moo waansaa? Kun immoo haalota ta'uu qaba ishee waliin shakka. Shakka. Nan badee. Badii maalan balleesse? Na hojjedhe malee, nan dhama'e malee, isan baradhuutiin, isan dhama'ee itti fideetiin, isa maatiin koo homaa takkanatti dadhabee gaaf takkumaa takka tolan godhiifiin otoon argiin isa isaan du'an. Maal qobaas? Inni jiina isaa inni buna ho'aatu gara duwwaatti buna maalii dhugdaas miti. Dhugni? Kankisi dhukkubeera mana yaalaan si keessaa. Akkasitti fiduu jalqabde maal taate? Maanni kun? Maanni kun? Maal ta'e buna sitti jaallattu buna koo akkatti jaallattu beek. Amman si deebisee mana Ati hin dhugdu? Maanni na gubee hoo? Summinaa kennee ol qabdeeti? Maanni?
Maal gochaa jirta? Ansi sodaachaa jira. Si dhukkubeera. Sa dhugumaa si dhukkubeera. Maaltu ta'aa jira? Mana yaalaa doktara Bilbiluu. Maaltu ta'aa jira? Maali qinaatti nu gadi deemaa jira? Mani socho'aa jira? Maal taatee nurraa deemu? Maali lafa soso'aa jira? Nurratti diigamuufi. Maaltu ta'aa jira? Mee alalaali lafa soso'aa jira? Waan atu gadi deemaa jira? Ukkaamamnee dhuumuufi. Banni. Laali alalaali. Alalaali as keessatti nuti jigee dhuurra hin deemna. Siyyuu naman alalaali jigee man jigee guddaa deemaa jira waan deemaa jira alalaali narraa deemu. Ana gurguruu maraata akkam maraadhu barbaaddu akkam du'u barbaaddu akkasuma taatan hin ta'u galeera durumayyuu atis ijaa na baaji astaayemna Sini jenne. Antun jumala kana malee gife. Kunala. Waan gadi deemaa jira. Namni socho'aa jira. Lakki. Akka kan duuba barbaadda. Odeemi lakki. Wanti kun jiru. Adara kolee. Mooraa keessa kun namni baqachaa jira. Hundi deemaa jira. Amma firri gosa wajjin na jibbutti. Amma mandarri hundi na dhiibee na jibbutti yaalchiseef. Na cebbaan qabu. Iddoon kadhataa nafni waan tokko. Carraasaadha. Inni yoo carraasaati ana garuu maaluma abaarsuma maalii tanaan bahee akkasana godhee dhufeetti gale. Haa ta'u wanti hundumtuu haafu jedhee dhufee isa wajjin hin jiran mana nagaa, biyya nagaa, qabeenya akkas baay'eetu keessa namni nagaa dhabee. Maalan godha eegalu waan na jibbamu qabu. Maaliif na jibba? Baga maraatee qullaasaa buuse. Baga maraatee. Yoona kan akka dhugaa haadha meeqa ajjeese, haadha hiyyeessaa meeqa boosise, ilma dhiiraa meeqa ajjeese, qabeenya kana hunda horate sila. Baga maraachuun itti xiqqaata. Baga maraate. Dhugaa barsana gaafa inni ajjeese goodaatti dhiigasaa sareen irraa badee inni naanna fuudhu. Baga maraatee qullaasaa buuse. Baga maraate. Eeyyee anis mana isaa kana utuun akkasaatti maraadhee qullaa koo buusee goodaa kana keessa akkasitti rakkoo facaasaan deemee mana kana gurguree, lafa kana gurguree, qabeenya isaa gurguree achi ijoolleetti rakkatanitti ni gargaara. Mi'a qotatadhee, mana qotatadhee haadha kootti jireenyaadhaan gala. Akkasuma wayya anis akkasuma maraadhee qullaa koo buusee karaa gubbaa deemu kooti mannaa taphadhee haadha kootti gala. Nan deema. Gurgureen ijoolleen inni ittiin boosisaa ba'e yoo kanaan illee ba'eef yoo kanaan lubbuu isaatiif illee yoo lubbuun illee kanaaf ture nan godhaaf. Kama kurteen kun mana kana keessa taa'ee goomuunis ni dhaga'e.
daawwattoota keenya mana keessanii bakka hundaa teessanii sagantaa keenya hordofaatii kan jirtan akka itti bashannanaa irraa barataa itti bohaaraa jirtan shakkii hin qabnu. Egaa diraamaa qophiin tarkaanfii shawuu isiniif qopheessuudhaallee walitti deebineetii jirra. Qophiin tarkaanfii shawuu egaa diraamaa ajaa'ibaa isinirraa baratan hedduu isiniif qabatee dhiyaata. Har'as egaa diraamaa bashannantan irraa baratanillee isiniif qabatee dhiyaateetii jira. Akka itti bohaartan shakkii hin qabnu. Dhangaan tarkaanfii shawuu ammas akka dhufeetti jira. Egaa damee waa'ee seenaa egaa Magarsaa Badhaasaa waa tokko lama jedheetanii inni egaa hin xumuramu garuu iddoon itti fincilee uummata sana isa jedhan dhiisee qabsoodhaan egaa gootummaadhaan beekama uummatni Oromoo egaa gootummaa isaatiin fincilee gamoo jalattidha hirkifame namoonni 8 tarreetti rasaasa baatanii akka wal faana rasaasa sana itti dhukaasanidha kan godhame. Sani qofallee hinduu jennaan rasaasa 8 ergatti dhukaasanii booddee isaa akka hin baane erga arganii rasaasa 3 deebi'anii karaa mataa isaanii ittiin dhahuudhaan egaa kan ajjeefaman jedha seenaan akka dubbisetti. Sirriidha gaa'ee rasaasa 8 duullee hin dandeenye gootni cimaan akkana ilaalanii akka lubbuun keessaan baane beekanii akkati jettu mataa isaa keessa agaa rasaasa 3 rukutanii walumaa gala rasaasa tokkoon boqotu jechuun ni danda'ama. Sanii boodallee reeffi isaa yookaan egaa arjeesanii booda akka namni hin argarretti magaalaadhaa baasaniiti kan isaan gatanii. Kana qofas miti gaa Magarsaa Badhaasaa barsiisaa ture qabsaa'aa ture kan inni qabsaa'u amantiidhaaf illee qabsaa'aa ture waan hedduudhaaf qabsaa'aa ture. Egaa haaluma kanaan waa'ee Magarsaa Badhaasaa kanaan hin xumurru garuu har'aaf kana jennee hin gaa. Egaa har'aaf kana jenneerraa seenaa isaaniirraa waan guddaa akka hubatan egaa shakkii hin qabnu. Qophiin tarkaanfii shawuu egaa isin bashannansiisu nuti gammanumaan nagaa isinitti dhaammachuudhaaf jennaa sagantaa kana gaggeessuudhaan kan isin wajjiniin ture obsaa kennasaa ani Dammee Mulgeetaa akkasumas ogeessa kaameeraa Seenaa Lammii fi Abdii wajjin ta'uudhaan turtii taasisneerraa qindeessaaf qopheessaa qophii tarkaanfii shawuu gammachuu Aagaa hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jennaa torban qophii haaraadhaan walitti deebinaa torban gaarii isiniif haa ta'u.